Shamarran uffata aadaa godinoota Oromiyaa adda addaa uffatanii hiriiran hunduu abdii dorgommii barana godhame moohuu qabatanii waltajjiitti dhiyaatan. Dabaree isaanii eeggatanii gaafii dhiyaateef deebiin ta'aa jedhan deebisan. Samboodas dandeettii addaa qaban yeroo gaafatamanitti abbootii seeraa bara kanaaf filamanii fi keessummoota saganticha laaluudhaaf dhiyaatan funduratti takka takkaan dhiyeeffatan. Garuu akkuma dorgommii kamiituu nama tokkotu moo'e. Duraan dursee ashama baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Maqaan kiyyaa Mahadar Fiqaaduun jedhama. Kanaan itti dhaladhee guddadhee immoo Arsii keessaa magaalaa Boqojjiitti. Shamarree Mahadar Fiqaaduu injiinaringii ogummaa arkitektitiin baruma kana yuunivarsiitii Walqixxeerraa digirii duraatiin eebbifamuu himti. Amma immoo Miis Tuurizim Oromiyaa moo'uudhaan waggaa tokkicha dhufu kanaaf Koomishinii Tuurizimii Naannoo Oromiyaa Viizit Oromiyaa wajjiniin hojjechuudhaaf qophooftetti. Hojii nama itti seentuu fi ogummaan baratte waldeeggaraa laata Mahadar. Arkitekchariin saayinsii qofaa miti, saayinsii aartiidha. Waan hawaasaa waan nuti qabnu tokko aartiidhaan akkamitti gara waan fooyya'ee yookiin immoo gara waan guddaa ta'e tokko qabnu akka deemnu nu taasisa jechuudha. Nu deeggara. Waggoota 3 dura immoo gomiin kun yommuu jalqabamu sana fedhii guddaan qabaayyuun ture. Garuu barumsa irra jira. Barumsa kiyya immoo kaayyoo tokkodhaan fixuu waan barbaadeef isa haga fixuu barumsa kiyya dursa nuti kenne achi erga eebbifame immoo gara dorgommii kanatti alfee jechuudha. Akkuma jettee hojii karaa tuurizimii waggaa 2 eegdee barumsa xumuruudhaan booda itti hirmaattee milkoofte carraa kana fayyadamuudhaan hojii isaan fiixan baasuudhaaf karoora qabdu gaafadheen ture. Ijoolleen anaa dura dorgomanii kan mo'an hojii adda addaa hojjetanii turanii gama tuurizimiitiin gara gama Oromiyaa beeksisuutiin jechuudha. Wanti isaan hojjetanii as keessan san tokkoffaa irraa fudhatee haala fooyya'eetiin hojjechuun barbaadaayyuun ture. Diizaayinoota adda addaa, hojiiwwan addaa diizaayin gochuudhaan taalantii yemmuu dhiyeessu gara ogummaa kiyyaatti siqee ture. Taalantiin kiyya akkuma argite sanatti jechuudha. Diizaayiniin wayii hojjette paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baalee irratti tureyyuu dhiyeessee dorgommii san argamuuf gumaacha guddaa naaf godheeraan jedheen ana. Amma karoorri kee guutumaan guutuutti isarratti xiyyeeffattamoo hojii ogummaa keetiin duraanuu jalqabdee itti fufta? Kun guutumaan guutuutti gara tuurizimii kana yookiin immoo Viizit Oromiyaa wajjin kan xiyyeeffachuu barbaada. Garuu ogummaan kiyya kontribuut godhee waan adda addaa hojjechuun barbaadan. Bakka tuurizimii nuti qabnu sanatti qaamaan argamee haalli dhugaan maal akka fakkaatu daawwadhee. Kana dabalataan immoo koomishinichi Viizit Oromiyaan karoora gama isaanii hin qabu. Isaan wajjin wal ta'anii mari'annee wanti guddaa irratti ga'uun barbaada. Shamarran baay'ee wajjin dorgommii kanarratti hirmaattee moo'uu keetiin dura gaafii yeroo 5 dhumaa filantan 5 keessaa si dhiyaate irratti yeroo deebistu akaakayyuun keessarra nagadaa yeroo geggeessan haadha siiqqee taatee mee sanirraa haadha siiqqee akka itti taate akkamii? Akaakayyuun kiyya waggaa fuuldura gadaa dikkirina yommuu sana akkoon kiyyaa waan boqotte ana tuba sana seera fuutee malkaa isa wajjin kan booqamuyyuu seera sana bittadhee akaakayyuu kiyya wajjin gara malkaatti kan bu'ee kabaja haadha siinqee jedhamu sanallee yommuu sanan argan. Mahadar egaa ammaatii karoora baay'ee qabda. Viizit Oromiyaa koomishinichis karoora qaba. Waan yaadde kana hojiirra oolchuudha. Wanti gufuu natti ta'a jettee yaaddu maal fa'aadha? Fakkeenyaaf nageenyi dhabamuun karaan yookaan immoo daandiinii fi wantoonni tuuristootaaf barbaachisan akka hoteela maal sadarkaa isaanii eeggatan dhabamuun tuurizimii irratti dhiibbaa akka fidu baay'inaan ibsamu. Kuni si'iif yaaddoodha? Ani rakkoowwan adda addaa inni jiru baay'een kun beekamaadha. Namni tokko karoora guddaa fi fedhii guddaa of keessa qaba taanaan wanta tokko hojjechuuf wanta takka raawwachuuf jechuudha. Namni kamiyyuu yookiin rakkoon kamiyyuu isa kan dhaabu natti hin fakkaatu. Anillee fedhii guddaa waan of keessa qabuuf rakkoon addaa yookiin immoo gufuun addaa karaa kiyyarra na dhoorgaa jedhee naamanu. Gara gaafii dhumaa deemna. Qeeqee asirratti dhiyaate tokkicha hin argee gaafiif deebii gabaabaa moo'uu keetiin booda riisa miidiyaa wajjin goote irratti Oromiyaan maaliidha yeroo si gaafatu bu'uura waa hundaa faawundeeshin jettee garuu jechi dhagaa hidhu tokko fayyadamuu keetiin namoonni tokko san keessa baasanii ni haasa'an jiru. Garuu immoo lakki akkasii miti ishiin akkana jechuu ishiiti jedhee immoo warri ibsaa jirus baay'eedha. Kanarratti ati yaadii kennuu barbaaddu wanni ibsuu barbaaddu hoo jiraate carraasii kenneen kanumaan xumurra. Waan ergaan dabarsuun barbaadu tokko maayini intarviicha sana
namni fixee otoo ilaaliin waan baay'ee jechaa akka jiru nan beekas. Otoo deemanii intarviyu sana konseptii fi ilaalchisaa akkam akka ta'e akka ilaallatanii fada. Dabalataan immoo namni poozitiiviidhaan akka nama hubatu jechuudha. Ani wanta dhagaa sana kan kaasee jabina ummaticha keenyaan jedhee yookiin ummata nuti qabnu Oromoon jabina hammam akka qabu agarsiisuuf malee namoonni jiran arrabsaan turre anis jedhamudha. Arrabsa jedhamnaan ofillee arrabsaan jechuudha. Akkuma beeknu Oromoon ummata jabaati. Ummata sirriitti jabaatee eenyummaasaa, Oromummaasaa, seenaasaa, aadaasaa kan eeggateeti ummata akkasiitii nuti jechuudha. Itoophiyaas illee jabina taanee Itoophiyaa kan qabu dandeenye jedheen kan wanta amanuuf wanta sana bakka sanatti kan jedhee namni na cinaa dhaabbattanii na deeggaraa turtanii wanti ilaalchaan itti ilaalee wanta sana dubbadhee sana argitanii na hubattanii akkas jechuu barbaaddee tibee akkana ogummaa ishee wajjin wal qabsiistee akkana jettee akkana waan barbaaddeef jedhanii waan adda addaa jechaa turanii akkuma sanis sooshaal miidiyaa gubbaa jechuudha. Wanta adda addaa sooshaal miidiyaa gubbaa naaf barreessaa jiran kan galatoomaan jechuun barbaada. Namoota hin hubatin intarviyu gooticha otoo hin ilaaliin namni natti gaddeen jira nan beekaa. Namoonni immoo isa magaafachuun barbaada. Garuu ani ilaalcha poozitiivitiin ilaalladhee malee wanti badaa yookiin immoo ergaa badaa dabarsuu barbaade miti haala sanarratti. Dorgommii Miss Tuurizim Oromiyaa torban kana keessa yeroo sadaffaadhaaf godhame kana keessatti tokkoffaadhaa amma sadaffaatti shamarran bahaniif badhaasni adda addaa kennameera. An dorgommicha mootee Maahidar Fiqaaduu baankii Siinqeerraa badhaasni birrii 200,000 dhihaateefeera. Qophiin lama taanarraa kanumaa ani Tigist Gammeetii nagahan.